Efesoon keessatti Phaawulos akka kana jedheetu dubbata. Ciisichi gaa'elaa hin xureeffamin jedha. Waaqayyo warra alalee fi warra ejjituutti paraduunsaa hin ooludha. Ciisichi gaa'elaa hin xureeffamin jechuun waa'ee ciisicha gaa'elaa akkamittiin akka xuraa'uu fi bifa kamiin ciisichi gaa'elaa akka xuraa'u galgala gaa'elaa mata duree jedhu kana keessatti in ilaalla jechuudha. Yeroo koo qusachuuf dafeen itti darba. Galgalli gaa'elaa yeroo itti misirroon lamaan gammachuu isaanii isa dhumaa walii wajjin raawwatan jaalala isaanii isa yeroo kaadhimummaa sana itti cimsatanidha. Galgalli gaa'elaa dheebuu yeroo dheeraadhaaf hawwa isa qulqullaa walii wajjin fiixaan baafatanidha jechuudha. Cidhi gaa'elaa durbaan raawwatan jaalala isaanii isa yeroo kaadhimummaa sana itti cimsatanidha. Cidhi gaa'elaa durba duudaa fi qeerroo duudaa gidduutti yeroo jalqabaatiif kan raawwatamudha. Cidha gaa'elaa inni jedhamu qeerroo duudaa fi durba duudaa gidduutti yeroo jalqabaaf kan raawwatamudha. Cidha gaa'elaa yookaan galgala gaa'elaati kan jechisiisu isa kanadha. Kana miti toorri isaa yoo ta'e garuu galgalli sun galgala gaa'elaa gammachuu qabuu fi galgala gaa'elaa cidha bareedaa jedhamuusaa maqaa ta'a jechuudha. Namoonni lama amma guyyaa gaa'ela sanatti kaadhimaa ta'anii jiraatu. Galgala gaa'elaa irraa jalqabanii ammoo abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jiraatu malee kaadhima yookaan jaalallee ta'anii jiraatu miti. Kaadhimummaadhaan kan isaan jiraatan amma galgala gaa'elaa sanattidha. Hiriyummaa gaa'elaa kan isaan jedhaman amma galgala gaa'elaa sanattidha. Jaalallee gaa'elaa kan isaan waliin jedhan amma galgala gaa'elaa sanattidha. Galgala gaa'elaa booddee garuu haadha manaa yookaan abbaa manaa jedhamaniitu waamamu. Galgalli gaa'elaa fuula namaattis fuula waaqayyoottis gaarii waan ta'eef yeroo isaa jalqabaaf wal qunnamtii saalaa raawwatan waan ta'eef galgala dhaabaa gammachuu waaqayyo dhala namaaf dhaabee dhalli namaa walii wajjin hirmaatudha jechuudha. Galgalli gaa'elaa misirroon gaa'elaa yeroo itti sagalee gammachuu itti dhageessiftudha. Yohaannis boqonnaa 3:39 gaafa dhattanii dubbistan galgala gaa'elaa jechuun akka baabilikaalii gara caafata qulqulluuttis gaafa fiddanii ergaa guddaadha kan inni qabu jechuudha. Phaawulos akka kanadha. Fakkeenya lafarraatiin cidhi qulqullaa'aa lafarraa fakkeenya cidha qulqullaa'aa Yesuus Kiristoos isaa gara biyya lafaatti deebi'ee ijoollee isaa fudhatuutitti fakkeeffama. Cidhi qulqullaa'aan Waaqayyo biyya lafarra dhaabee jechuudha. Cidhi qulqullaa'aan Waaqayyo biyya lafarra dhaabee jechuudha. Isatti fakkeeffama. Isa kanaaf cidhi qulqullaa'aa Waaqayyo dhaabe kanatti fakkeeffama. Yesuus Kiristoos Phaawulos akkasidha. Ani akka durba kaadhimamtee gaa'ela ishii yookaan abbaa manaa ishiitti heerumuuf qophooftutti ani Kiristoositti isin heerumsiifachuufan isin qopheeffadha hora Qorontoos. Kanaaf durboota amanamoo weedduu weeddotaa keessatti immoo durboonni si jaalatudha. Weedduu weeddotaa keessa dubartoota jedhatu hin taane durbootadha. Durbii fi dubartiin garaagarummaa qaba jecha keessatti. Amma gaafa kaadhimummaa gaa'elaatti durba jedhamuun
baabilikaalii akka hawaasummaatti akka seeraaf duudhaa biyya keenyattis maqaa gaarii fi ulfina qabeessa. Isaa booddee garuu xumurameera waan ta'eef of danda'amee gaa'ela mana dhaabbate gammachuu fi xamba'e ta'etu bara baraan jiraatamaa jechuudha. Isa kanaaf gara afuratti gaafa deebifnu saba Israa'eliin Waaqayyo akka kanadha. Mukti isin jalatti hin ejjin hin jiru jedhaan saba Israa'eliin. Akkana jechuun maal jechuudha? Ejji inni Waaqayyo Israa'eliin ejjituudhaati. Amanamummaa kee hin eegganne ati. Inni jedhuun kun maal jechuudha? Israa'el saba 60,000 meeqatu ejjituudha jedha Waaqayyo. Kana jechuun maal jechuudha? Anaan dhiiftee waaqolii biraaf dhaqxee sagadde. Hin eegganne amanamummaa kee. Ati ejjituudha jedhaan Waaqayyo Israa'el. Jechi kun jecha ulfaataadha. Ani Waaqayyo keessa si uumedha. Anaan sagaduu anaan waaqeffachuu dhiiftoota ormoota waaqa ormaa waaqa tolfamaaf dhattee sagaddee aarsaa dhiyeessitee ateedhaan. Amanamummaan nuyi qabnu Waaqayyo biratti akka durbummaa ishiif eeggattee guyyaa cidha ishiif gammachuu guyyaa cidha ishiif ol kaattuuti. Ciniinsifattee waan hundumaarraa of eegdee akka kanatti jireenya hafuuraa keenya eeggannaa jechuudha. Isa kanaaf akka beektonni jedhanitti waa'ee galgala cidha gaa'elaa kana nan dubbadha. Gaa'ela misirroon yoo gaa'elaa yeroo itti sagalee gammachuu itti dhageessistu jechuun isa kana. Cidhi gaa'elaa fuula Waaqayyoo duratti yeroo isa dhumaa misirroon isaa gara isaa dhaqanii walii wajjin gammachuu bara baraa hirmaatanidha. Galgalli gaa'elaa dhiigaan jabaatees dhiigaan waan jabaateef kakuu bara baraa yeroo itti walii galanidha. Waa'ee kakuu dhiigaa dubbadheera waan ta'eef tanaan duraan man dubbadhu. Galgalli cidha gaa'elaa yeroo kaadhimummaan dhumu yeroo itti gaa'elli hanga du'aa itti jalqabu waan ta'eef yeroo addaati. Kaadhimummaa gaa'elaa galgala sana dhume jechuudha. Kaadhimummaa keessatti ergamaan Phaawulos akkas jedha. Namni tokko nama tokko wajjin kaadhimummaa haasa'eera yoo ta'e amma homaa ishiirra ittiin hin hojjetinitti yookaan cubbuu addaa keessa amma wajjin hin galinitti yoo dhiise rakkina hin qabu. Otherwise yoo garuu dhimma addaa keessa wajjin galee namni sun namuma sana fuudhuutu irra jira. Ishiinis namuma jalqaba wajjiniin waan biraa keessa galte sana fuudhuu heeruma akka qabduti kan inni dubbatu. Inni kun garuu kaadhimummaa gaa'elaatti xumurame jechuun gaa'ela hanga du'aatti jalqabe jechuudha. Waa xumuraniitu waa jalqabanii jechuudha. Gaa'ela hanga du'aatti walii wajjin jiraatantu jalqabe kaadhimummaatu xumurame. Galgalli sun jechuudha. Akka beektonni jedhanitti dubartoonni galgala gaa'elaa yookaan heeruma booddee bara jireenya isaanii keessatti waan sadii yaadachaa afuu jedhama. Tarii kun dhugaadhaa sobaasaa interviiyuu namoota lamaan tokko dhagayeera. Wanti isaan dubartoonni yaadachaa afan waan sadii waan gurguddaa akka ta'e qalbifadhaa. Natti immoo kolfinaa isinitti himeera. Tokko kan isaan yaadachaa afan nama durbummaa isaanii irraa fudhate yookaan isaa yeroo jalqabaatiif qunnamtii saalaa wajjin raawwate bara biyya lafaa kanarra jiraatan amma lubbuu foon isaanii wal keessa jiraatutti bara baraan hin irraanfatan. Kun tokkoffaadha. Bara biyya lafaarra jiraatan gaa'ela haa dhaaban abbaa manaa 5 heeruman dhiira hedduu wajjin haa jiraatan dhiirri yeroo jalqabaaf durbummaa obboleettii sanarraa fudhate bara ishiin sammuu nagaa taatee biyya lafaarra jiraattu keessatti namni sun walakkaa namummaa ishii keessatti seevii ta'ee jiraata. Gaa'ela dhaabdee nama biraa wajjin gaa'ela yoo dhaabdellee
walakkaan namummaa ishiitii gaafa jalqabaa nama sanaa wajjin waan hafeef namni lammaffaa irratti ishii wajjin jiraachaa jiru kun walakkaa isa hafeet walii wajjin jiraata malee namummaa ishii garri tokko namichaa wajjin galeera jechuudha. Nama sanarraa eenyummaa ishii walakkaa wajjin sokke sana fudhachuudhaaf hin dandeessu. Walakkaan qalbiif yaada ishiis achitti butamee hafaa jedha isaa kun. Kanaaf namoonni baay'ee walakkaa isaaf qalbiif walakkaa yaadaatiin kan gaa'ela dhaabanii gaalli isaanii karaatti harkaa firfirfamee faca'ee hafu. Akkasuma warri dhiirotaas nama jalqaba walii wajjiniin innis kana keessatti dubbii ijoo dubbiin baay'ee dhokatan tokko jira. Dubartoonni durbummaa isaanii irraa yoo fudhatame duwwaa kufaatiin isaanii irraa beekama. Gaafa gaa'elaa yookaan cidha gaa'elaa galgala. Dhiirri garuu maaliin beekama? Inni jedhu barumsa guddaadha inni. Kan isaas hin beekama. Ogummaa qabdi ishii yoo ta'e hin beekama. Karaa ittiin beekamu qaba. Qeerroo duudaa ta'uunsaa hin beekama. Amma paarsantaayilii olaanaa dhiirri na dhaggeeffachaa waan hin jirreef yoon dubbadhes tarii amma kana intinaan jedhu isa kanaaf karaa ittiin beekamu qabanillee isa kanaaf innis bakka itti kufe bakka itti gaafa jalqabaa amanamummaa isaa inni of eeguu amma guyyaa cidha isaatiitti of eeguu qabu sanaaf dhabe innis nama sanaa wajjin akkuma kana walakkaan namummaa isaatii achitti booji'ama. Kan saayikoon haasa'u garuu caalatti obboleettota shamarranii fi kan inni kaa'u. Dhiironnis akkasuma kan jedhuuf yaada koo isa dabalataati. Maaliif ennaan isaan miiraa fi haaraa tokko jalqabu isaa booddee arganii kan hin beekne yaada haaraa tokko keessa galu yookaan miidhamni daqiiqaa muraasa san gidduutti isaan miidhamanis iddii qaama isaaniillee yaadannoo namummaa isaanii kana guutuu keessatti galmeessee kaa'aa rikoordi godhee kaa'aa waan ta'eef. Kana bara baraan hin raffatee isaa kun inni lammaffaan guyyaa fi daqiiqaa yeroo ishii hundumaa wajjin yaadatu sa'aatii sana yeroo biyya lafaarra jiraatan hundumaatti. Inni irraanfatan guyyaa isaa sanbataa qidaameedhaa lammaffoodhaa guyyaa isaan itti durbummaa isaanii kennan kana yoomiyyuu bara jireenya isaanii keessatti inni irraanfataneedha isaa kun. Iyyaadatu jechuudha. Iyyaadatu jechuudha. Inni sadaffaaf inni dhuma bakka itti durbummaa isaanii kennan yaadannoo guyyichaa wajjin yaadatu. Iddoo isaa bakka isaa hunduma wajjiniin gaarii godhanii yaadatu. Alaa manaa iddoo kamitti bakka kamitti biyya kamitti ganda kamii keessatti naannoo akkamitti kun hundumti isaa kitaaba koomentaatarii ta'etu sammuu isaanii keessatti hafee jiraata jechuudha. Egaa galgalli gaa'elaa waan baay'ee of keessaa qaba obbolo tokko. Galgalli gaa'elaa ciisicha qulqullaa'aa ciisicha hejji keessa hin jirree ciisicha waaqayyoo itti gammadudha. Namoonni baay'een gaa'ela keessatti shamarran baay'een obboloonni baay'eenis kana akka qaanitti waan ilaalaniif gaa'elli isaanii dhaabbatee kan hin hafne baay'eedha. Jireenya keessa qaaniin, jireenya keessa taphni, jireenya keessa kolfi hin jiru. Kun dhimma jireenyaati. Addunyaa kanarratti wanti waaqayyo dhala namaaf kenne gammachuu guddaaf kenne gaa'ela keessaa immoo ciisichi gaa'elaa
maaddii qulqullaa Waaqayyo nama lama duwwaadhaaf walii wajjin kennedha. Of eeggannoo wayita walquunnamtii saalaa yookaan immoo ciisicha gaa'elaa yeroo ilaalu walquunnamtii saalaa yeroo karaa tooraan namaaf kenname raawwatamu gaarii fi eebbifamaadha Waaqayyo durattis. Garuu walquunnamtii saalaa gaa'elaa alatti yeroo raawwatamu cubbuudha. Kanaafuu walquunnamtii saalaa gaa'elaaf gaa'ela qofa keessatti raawwatamuu qaba. Kuni of eeggannoodhaan hin raawwatamu yoo ta'e gaa'ela irratti dhiibbaa geessisuu danda'a. Kanaaf yeroo walquunnamtii saalaa raawwatan fedhiin lamaan isaanii wal madaaluu qaba. Yoo kan lamaan isaanii wal madaaluu yoo baate isa tokkoof mata dhukkubbii ta'a. Kun immoo gammachuu gaa'elaa hir'isuu danda'a. Nama wayitu yeroo tokko gaa'ela nu barsiisuudhaaf waldaa amantoota irratti dhufe. Anillee karaa fuula miidiyaan fuula keessan dura jira. Otoo teessanii dhaggeeffattanii akka kanatti nan dubbadhaaf hin dubbadhuu koo Waaqa beeka. So maal jedhaa? Egaa dhimma jireenyaa waan ta'eef siree siliitti yaadamuudhaaf dubbatamuu qaba waan ta'eef qaanii hin qabu. Dhiironni tokko tokko jedha beektaa ergaafa dubbatu dhiironni tokko tokko haadha manoota isaanii akka kormaan daaqoo xarep irreedhanii bu'aniitu gaa'ela isaanii gaggeeffachuu hin danda'anii. Tooraa fi sirna mataa isaa danda'e qaba ciisichi gaa'elaa jedheetu bal'isee dubbateetu galeenni waggaa 2 waggaa 3 tajaajilaa sana maal jedheet akkas jedhe afaanitti wangeela lallabuun kana maal inni akka kormaan daaqoo xarep jedhanii haasa'u. Namoonni baay'een garuu gola isaanii keessaa rakkinni kun akka dhukkuba kaanserii gaa'ela isaanii nyaatee kan fixedha. Qooda barsiisichatti fayyadamuutiti qaanii namichatti deebisan. Namicha jechuu qoof dhiifama nama guddaadha. Wangeelawiidha maqaa isaa dha'uu yoon baadhiyyuu. Gaaf tokko Waaqayyo ishee eebbisu faanuun namicha nama guddaadha namicha hin jedhin jette. Thank you ishee baay'ee nama guddaadha yaadi kee. Kanaaf baay'ee of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha qixa kanarratti. Gaa'ela miti gaa'ela amma ta'etti sirna toora gaa'elummaa isaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee of eeggannoon barbaachisaadha. Qaanis miti toora isaatiin hin raawwatu moo ta'e gaa'ela jedhamuunsaa sirrii miti jechuudha. Ciisichi gaa'elaa haa qulqulleeffamuun inni caafame jedhu isa kanadha. Qulqullaa'aa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullaa'aa jechuun yaada qulqullaa'aa gammachuu qulqullaa'aan kan keessatti gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf kan lamaan isaanii akka wal madaaluuf toorri fedhii kakaasu raawwatamuu qabaa jedhu kitaaba barreessitoonnii fi barsiisonni gaa'elaa tokko tokko. Fedhiin miiraa kan dubartootaa caalaa dafee akka dhufu. Kanaaf qaamni miiraa dafee waan ka'uuf kan dubartootaa immoo suuta jedhee ka'a. Kanaaf akka wal madaaluuf warri dhiirotaa fedhii isaanii to'achuu danda'uutu irra jiraa jedhanii barsiisu. Kana qofa osoo hin ta'in kan dubartootaa akka ka'uu fi qaqqabannaa fi dhungannaa fi rigannaan jiraachuu qaba jedhaniitu barsiisu. Kanarraan kanaaf wantooti godhamuu qaban aakshiinonni garaagaraa godhamuu qaban baay'een isaanii jiru. Isa immoo amma hin dubbadhe iyyuu gahaa waan ta'eef. Kun hundumtuu eeggannaan ta'uu qaba. Wayita walquunnamtii saalaa sammuun isaanii akka bilisa ta'uuf dura balbala cufuu fi naannoorraa waan jeeqamu qe'aala dudubbannaa saayilentilii iddoo ta'etti ta'uu qabaa jechuudha. Namoonni gurguddaan baadiyyaadha. Habboonni baadiyyaadha. Mana namoota gurguddaa yoo dhattan qotee bulaan baadiyyaadha. Asin garagartuun ta'a. Intala asin garagartuu jedhaan itti yeedha jechuudha. Hin beekan waan ta'eef. Humna fedhii walii eeguu wanti jedhamu hin jiru. Nama ta'etu kun biyyuma keenyatti ta'e nama ta'etu mana namaa bule. Mana namaa bulee toora ciisicha gaa'elaa raawwataniitu natti fakkaata. Abbaa manaa fi haati manaa ijoollee qabdi isheen immoo
innaa erga raawwatanii booddee fedhiin isaanii haal tokko wal qixa waan hin ba'iniif haati manaa mucaa isaanii caaltuudha. Tormalee fi eeggannaadhaan waan hin raawwatanii fi yaadatti garaa wal hanqataniitu fakkaata. Ishiin akka kana jette. Abbaa caaltu mucaa'otti garagalu moo hin dabalatta jetteen halkanidha kun. Inni keessumaa mana isaanii bulee kana dhaga'ee ba'ee jalaa hime abbaa caaltuu hin dabalattu moo mucaatti garagaluun mammaaksa biyya keenyaa ta'e hafe. Akkan kofallee maqaa kooti isin abboomeera. Kanaaf kun raawwatamuu qaba. Sababni isaa yeroo balballi seeraan cufamuu baate wanti tokko dhufee yoo balbala sana bane qaanii fi rifaatuun mudachuu danda'a. Kun immoo otoo fedhiin yookiin miirri isaanii hin bahin yoo ta'e mata dhukkubbii hanga torbee tokko akka fidu qorattoonni waa'ee kanaa lafa kaa'anii jiru jechuudha. Kanuu qofa otoo hin taane qulqullina naannoo ciisicha gaa'elaa irratti sirriitti eeggannoon kan godhamuu qabu baay'ee barbaachisummaa guddaa kan qabudha. Fakkeenyaaf yoo fooliin namatti hin tolle jiraate naannoo siree naannoo ciisichaa sanaatti kan dhaga'amu fedhii wal quunnamtii saalaa raawwachuuf qaban irrachuu danda'a. Kanaaf qulqullina isaa sirriitti ilaalamuu kan qabudha. Qulqullina naannoo qaama saalaas sirriitti eegamuu kan qabudha. Kun immoo rifeensa naannoo qaama saalaa jiruu fi yeroo yerootti qulqulleessuun hanga dhiqatanii qulqulleessutti ga'uun baay'ee barbaachisaadha. Kana yoo ta'uu baate fedhiin quunnamtii saalaaf irrata qulqullinni qulqulleeffamuu qabu irratee naan fedhiinis kanuma duukaa irrata jechuudha. Namoonni tokko bobaa isaanii namoonni hin dhiqanne, qaama isaanii namoonni hin dhiqanne, afaan isaanii namoonni sabokeeshiniin afaan isaanii keessa jiru kan ciisicha miti wajjin taa'uun kan si jibbisiisu namoonni baay'een jiru. Kana keessatti abbaan manaa tokko yookaan haati manaa tokko qulqullina naannoo ciisicha gaa'ela isaanii baay'ee eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kuni ijoo ciisicha gaa'elaati. Eeggannaa keessaa kuni isa lammaffaadha. Baay'ee irratti xiyyeeffatamuu qaba. Dhiirri tokko qulqullina isaa eeguutu irra jira. Dhiqachuutu irra jira. Eessaa jalqabee guutummaa dhanna isaati irraa jalqabee afaan isaa irraa jalqabee naannoo qaama isaaniitti qulqullina jiru hunduma isaa eeguudhaan dhiyaachuun ciisicha gaa'elaa isaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma obboleettonni qulqullinni jiraachuun baay'ee murteessaadha naannoo kanatti. Qulqullinni hin jiru yoo ta'e akka nama mana fincaanii seenee nyaata namaa dhiyeesseeti. Appitaayitiin keessan sin cufamaa yoo xannumatu nadhaa nan kufa nan du'a jettanii nyaattan malee mana fincaanii keessatti nyaata akkamii yoo isinii dhiyaate lukkuu qalanii yoo isinii dhiyeessan nyaattan. Kanaaf iddoon naannoon wanti toorri sun itti raawwatamu qulqullinaan kan eegame baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaan mana yoo dubbadde hin ga'a. Kanaaf fooliin hin taane yeroo quunnamtii saalaa akka hin dhagaamne qulqulleeffamuu jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha. Barsiisa waa'ee gaalaa nu barsiisu tokko akkana jedheetu nu barsiisaa ture. Yoo xiqqaate wayitii yookaan yeroo quunnamtii saalaa raawwatamuuf qophaa'amutti naannoo qaama saalaa fi naannoo bobaa ofii dhiqachuun murteessaadha jedheetu dubbata. Dibannaa fedhii namaa kakaasu dibachuun murteessaa akka ta'es akka kanatti hin barsiifama. Kanaaf wayitii wal quunnamtii saalaa qulqullinni guutummaan jiraachuu qaba. Yeroo sanaaf yaada qabaatan uffannaan illee murteessan akka ta'e nutti hima. Walumaa galatti yeroo wal quunnamtii saalaa of eeggannaan jiraachuu qaba. Duwwaa otoo hin taane jiraachuunsaa dirqamaa jechuudha. Egaa yeroo wal quunnamtii saalaa kana amalli dhiiraa jira, amalli dubartootaa jira. Dhiironni yeroo hundumaa faallaa dubartootaati kanarratti.
tokko ijaan qullaa dubartootaa ilaaluu barbaada dhiirri. Lammaffaa ifa keessatti barbaada dhiirri. Sadaffaa uffata ofirraa fuudhee geggeessuu barbaada dhiirri tokko tokko. Amala namoota hundaas ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni yeroo ibsan dukkana Afrikaa keessaa 3 jedhaniitu barreessitoonni. Dukkana biyya kanaa keessaa yookaan dukkana biyya lafaa kanarraa 3 yeroo hundumaa dukkana ta'ee kan jiraatu yeroo hundumaa ifa kan hin qabne jedhanii kan isaan ka'an addunyaa gaa'elaa keessatti amala dubartoonni qaban 3 kutaa dukkanaa'aa jedhaniitu lafa qabu. Kutaa dukkanaan kun tokko dubartoota yeroo wal quunnamtii saalaa ija dunuunfachuu jaallatan kun kutaa dukkanaa tokko. Yeroo wal quunnamtii saalaa ija dunuunfachuu namoota jaallatan 95 akka kana jedhaniitu lafa kaa'u paarsantaayiliidha. Paarsantii 95 ija dunuunfatu jedhu. Ija dunuunfatu paarsantii 95 ija dunuunfatu. Ija banachuu hin jaallatan. Ijaan ilaaluu hin jaallatan amma sagantaa sun xumuramutti. Maal inni kadhannaa keessa jiru yoo ta'an amaluma isaaniiti. Iji isaanii hin dunuunfatama. Kutaa dukkanaa lammaffaan yeroo wal quunnamtii saalaa ibsaan, maabiraatiin, moobaayiliin kanneen ifa laatan hundinuu dhaamuu qabu. Amala kana jaallatu dubartoonni. Kanaaf kun kutaa dukkanaa tokkodha jedhanii lafa kaa'u. 3 yeroo wal quunnamtii saalaa kutaa dukkanaa'an dubartoonni qaban tokko uffata guutummaatti uffataan ukkaanfamanii uffata ofirra tuulanii malee uffata keessatti malee ifatti ittiin tolu isaanii gammachiisuu jedhanii kutaa dukkanaa 3ffaa lafa kaa'u. Kun tarii kan namoota hedduu kan guutummaa namootaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kutaan dukkanaa kun 3 amala dubartoonni yeroo quunnamtii saalaa raawwatan keessa jiranidha. Egaani galgala gaa'elaa mata duree jedhu kanarraa waan baay'ee akkasiin barattan nan abdadha. In barbaachisaa yoo ta'an guutummaatti barbaachisaadha. Akkaataan ciisichi gaa'elaa itti raawwatamu. Qabxeeleen gurguddaan baay'een isaanii jiru. Raafilii isaan rukutee bira darbeen. Raafilii isaa oraaliidhuma isaan tuttuqee bira darbee waan ta'eef isin beektota akkana gaafan jedhu dhaloonni har'aa kun 21 centuriin kun yookaan jarraa 21ffaa kun information generationidha. Generation amma keessa jiru. Odeeffannoo ga'aa karaa miidiyaarraa kallattii garaagaraarraa argatanidha. Kanaaf yeroo kana dubbannaattis qaana'uun waan hin jirreefi akka nama wallaalaa tokkotti namni kanatti yaadni isaa kun dubbii waaqayyoo miti jedhee yaada isaa tarii akka kanatti hubatu jiraachuu hin qabu jedheetan hamanaanii bara information taayimii keessa bara wanti hundumtuu akka ta'uu qabutti ta'u keessa jirra waan ta'eef. Kanaaf qabaan gaa'elaa kana dabalata. Obboleettonni gaa'ela dhaabanii barumsi ga'aan kun isaaniif otoo hin kennamin gaa'elli isaanii diigame nama 4 5 namoota baay'ee nan beekan. Ciisichi gaa'elaa isaanii gaafa diigamu cidha gaa'elaa galgala jalqabanii namoota gaa'ela jibban nan beekan. Namoota abbaa manaa isaanii wajjiniin ciisicha gaa'elaa jibban nan beekan. Teenyee gaafa ilaallu inni jaarsummaatti ni himatan waan akkasii. Miizetti ni himatan waan akkasii. Abbaa manaa jaarsatti ni himatan jaarsa biyyaatti ni himatan. Maanguddootti ni himatan waan akkasii. Kanaaf iyyuu dhukkubni kun kiniiniin dhukkuba kanaa barumsa kanaan furamaa jechuudha. Gaa'ela sababii kana diigame. Gaa'ela yeroo dheeraa walii wajjin jiraatanii diigame. Gaa'ela galgala cidha gaa'elaatii jalqabanii jibbite innis jibbee walii wajjiniin jiraachuu afee baay'ee isaanii nan beekaa jechuudhaan. Isa kanaaf barumsi kun murteessaa waan ta'eef toorri ciisicha gaa'elaa toora isaatti eegamuudhaan yoo baate gaa'elli sun gaa'ela jedhamuu hin danda'u. Barumsi kun barbaachisummaa isaa guddaa sababii ta'eefi akka kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan tarii
akka yaada namaatti toora haasa'amuu hin qabne irra malee haasa'ee tarii namoonni baay'een natti gufatanii ta'e dhiifama waan caafamaa waan ta'eef dhimmi ciisicha gaa'elaa kanaaf bifa kanaan haasa'uu koo tarii namoonni baay'een haaraa isinitti yoo ta'e sooriin isin jechuu barbaada kuni waan barbaachisaadha. Mata dureen itti aanu waliikuu waan jedhuun dubbadha. Mata dureen itti aanu waliikuun maal akka ta'e akkamitti maa inni waliikuun isa jedhu gosa waliikuun gosa meeqatu jira? Bu'aawwan waliikuu bu'aa qaba waliikuun waliikuu dhiisuun wantoota jedhaman walii wajjin kan ilaallu ta'a. Ulfaadhaa kabajamaa guddaan akkasiin jaaladhuuf sin kabaju isin iyyuu beektu. Yaada qabdan karaa keessaan dubbisuu dandeessu. Dhimma barumsa guyyaa irraa irratti jechuu kooti qaanii yeelloo tokko malee jechuudha. Gorsi jira furmaanni mala tokko jira waan ta'eef